Oromia, 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 Biyya Bakooti, gammachuun koo irruu hammasi arguuti. Oromia, Oromia. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa. Miidiyaan walabummaa Oromiyaa mooraa walabummaa Oromiyaa cimsuu gabbisu. Roga diinagdee siyaasaa fi dippiloomaasii akkasumas tolaastee boortaadhaan daandii walabummaa Oromiyaatti nama geessu kamuurratti sagalee ilmaan Oromoo wal dhageessisuuf kan dhaabbatedha. Dabalataan miidiyaan walabummaa Oromiyaa hayyoottan Oromootii fi qabsaa'ota dhugaa kanneen kaayyoo walabummaa Oromiyaa irratti ejjennoo dhaabbataatii fi hin sharafamne qaba. walitti fidee mareechisuun mul'ata walabummaa Oromiyaatiif ilmaan Oromoo qaban dhugoomsuuf halkanii fi guyyaa hojjechuuf qophiisaa xumuratee hojiisaa jalqabee jira. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa sagaleen keenya hanga Oromiyaan maappii addunyaa irratti biyya walaba taatee mul'attutti kan dhawwaaquu fi qabsoo walabummaa Oromiyaatiif godhamtu hundatti hifannoo tokko maletti tinnisu. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa. Biyya Bakooti, gammachuun koo irruu hammasi arguuti. Oromiyaa. Anis biyyaan qabaa.